Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student arras irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa sagalaffaa yuunitii shanaffaa paartii salamaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaaffii dilaa share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti daballamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha kanaaf gartee subscribe yoon goone barnoonni kallattiin isin bira gahuu hin danda'u waan taateef indirectly isin bira gaha yookaan turtii booda jechuudha. Kanaaf kallattiin akka isin bira goyoo barbaadan directly yoo barbaadan macro secondii keessatti akka gadhiifaman isin bira qaqqabu yoo barbaadan subscribe godhaan notification bell mallattoo bilbilaa san yoo tuqxanii ol gootan isin bira gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf gartee maatii chaayinaalii keenyaa dabalamaadha. Yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa akkuma duraanii ta'e isiniin jecha. Kanaaf ammoo viidiyoo like share gochuu hin dagatina like hin dagatina hadaraa isinitti hin dhaabbadhaa jechuudha. Anuu viidiyoo isin waraabee hanga laffaatii meeqa keessa dabreet jechuudha. Kanaaf like gochuun isinitti waa takka illee nufaatu isin waan hir'isuun qabu waan ta'eef paartii lamaffaan the secondary economic activity kan jiru jechuudha yookaan gartee the one of the economic types of the economic activity gartee primary secondary tertiary quaternary and quaternary jennee jirra jechuudha. Kanaaf isaan kana keessaa amma maal laaluu deemne secondary jechuudha. Kana jechuun industrial jechuudha yookaan gartee sectors of the industry jechuudha. Lammaffaa jechuun second sectors of industry takkaffaan extractions of the environment lammaffaan sectors of industry sadaffaan is gartee the tertiary gartee sectors of the survive afraffaan gartee knowledge jennee akkasii ilaalaa yaana jechuudha. Amma immoo sectors of the gara qonnaarraa gara industry ce'u jechuudha as jalatti wanni nuti ilaalu jechuudha. Second economic activities including manufacturing oomisha jechuudha. Oomisha faabrikaa yookaan warshaa constructions ijaarsa yookaan the powers production adda addaa jechuudha. Manufacturing activities takes place in the factory yookaan gartee warshaa faabrikaawwan adda addaa hojjechuudha. It is actively which is turned to raw materials into the product by using to the labor energy and equipment while industrial reverse to the places where the manufacturing takes place ila kana jechuun bar iddoo it is actively kan sochotu kan hojjetu yookaan gochaawwan which is turned to raw materials yookaan meeshaawwan dheedhii ta'an raw materials into the product gara oomisha yookaan gartee final product yookaan oomisha xumurameetti faabrikaa keessaa waan bahuutti oomisha itti fayyadamnu haa ta'u huccuu haa ta'u waan adda addaa kan gartee itti oomishnu sanidha jechuudha. Oomisha faabrikaa irraa bahu jechuudha. By using labor force humna hojii fayyadamuudhaan energy fayyadamuudhaan equipment meeshaa fayyadamuudhaan industrial refers to the places where manufacturing takes iddoo manufacturing itti babal'ate yookaan iddoo saniin secondary yookaan gartee economic activity jennaan jechuudha. Activity is associated within the mali hojii wal qabata the secondary sectors including the network metal working yookaan gartee melting working sibiilii gartee metal work hojii sibiilaa smelting baqsuu yookaan sibiila baqsuu automobile productions konkolaataa hojjechuu textile productions keemikaalii adda addaa gartee engineering industry adda addaa kana wajjin wal qabata waan manufacturing keessaa bahu wajjin wal qabata. Is akkasumatti gartee aerospace of the manufacturing adda addaa engineering gartee energy utility nuti fayyadamnu energy power electric haa ta'u waan adda addaa kan nuti fayyadamnu akkasumatti engineering akkasumatti gartee brewing እንደዚህ wearings and the bottles kan jennu jechuudha wanta jechuudha wantoota dhugaatii lallaafoo kan gartee kan dhugaman akkasumatti kan Afrikaa irraa bahu isaan sanfaa baana akkasumatti construction and shielding building dooniiwwan faa ijaaruu construction eeguudhaaf jedhu ijaarsa dooniiwwanii wanni gartee walumaa galatti wanni Afrikaa irraa yookaan gartee bahaa hojjetamaa guutummaan guututti eessa jala ramadamti secondary economic activity jalatti akka ramadamtu beekuun dirqama jechuudha. Kanatti aansuun types of the manufacturing industry Itoophiyaa keessatti kan jiran ilaalla. Manufacturing eessa jiran akka aadaatii fi akka mooderrii jira. Industry Itoophiyaa bakka lama qoodame tokko isaanis cottage industry jibrii yookaan traditional industry Itoophiyaadha. Akkasumatti gartee modern manufacturing industry kan Itoophiyaadha ilaalla. Cottage kan jennu yookaan industry Itoophiyaa kan aadaa kun isa main cottage industry dha. Baay'ee jibrii kan gartee cottage irraa hojjetu including weaving huccuu kan wood carving gadha ammas gartee wood kala hojii mukarraa waa kalaquu waa tolchuufaa poetry wanta supheerraa waa dhadha'uu kan traditional metal works sibiila baqsuu akkasumatti gartee basket isaan kun maal jechuudha basketry isaan hundinuu maal traditionidha aadaadha. Akkasumatti the cottage industry of the Ethiopia has existed within the little changes and the
refinement industry use history isaa keessatti cottage of the industry gartee Itoophiyaadha have little change dha fidee jira jijjiirama xiqqaa jechuudha history isaa keessatti the major factors of the hinders rakkoon isaa maal jechuudha the development of the native traditional outlooks toward those activity kanarratti dhiibbaa guddaa jira major factorin yookaan dhiibbaa kan godhu that is the hindering rakkoo guddaa kan ta'e the development guddinni isa kanarratti kan ta'e was the negative dha jechuudha yaada yookaan idea yookaan ummanni gartee ilaalcha waan aadaa kana sibiila baqsuu irratti tumtuufaa waa tumuu irratti ilaalcha isaan qaban jechuudha ilaalchi isaanii kun akka isaan milkaa'ina yookaan achievement yookaan guddina akka isaan hin finne isaan taasise hence the populations engaged jajjabeessuu qaban such as activity hojiiwwan akkana kana some intenses is low social status irratti kan argaman kana jajjabeessuu qaban still this is low status has not been done within the interly modern yoguun ilaallu modern kanaan yoguun ilaallu is developing kaamayyaa jechuudha Itoophiyaas modern manufacturing sectors is low level hin babal'anne egaa industiriin gartee akka ammayyaadhaa Itoophiyaa keessatti baay'ee hin babal'anne Itoophiyaas modern manufacturing consisting the largely light industry which is the producing the consumer good meeshaawwan itti fayyadamnu kan of keessaa qabudha largely light industry kanaaf gartee treasury kan jennuun seektara survive sector kan jennisan laalla kasadaffaadha the basic characters of the treasury economic activity da is the provisions is the survive la survive sector sin jannanati treasury furachuu qabda jechuudha onif ammoo manufacturing sector sin jee lammaffaa furachuu qabda extractions of environment takkaffaa sin jechuu qabda knowledge afraffaa dhaquu qabda akkasitti deemudha jechuudha survive dha kun is the treasury sector is involving the provision sector survives yookaan gartee other business addaatiif kan oolu yookaan haala daldala biraatiif tajaajila seektara tajaajilaatii fi seektara yookaan bizinesaati jechuudha as well as finance consumerii gartee kan gartee meeshaa faabirikaa keessaa beesan kan itti tajaajilamnu sanidha jechuudha and explains gartee treasury economic activities building large survive guddaa kan jaarudha iddoo gartee tajaajila guddaa lammiileef kennitu medical service iddoo gartee haakimaa jechuudha medical service tajaajila fayyaa trade daldala transportation imalawwan adda addaa turizimiidha sadaffaa jalatti akka qoodamu dagachuu hin qabdan jechuudha seektorri tajaajilli survive tajaajila kunis amma akkanatti transportation deemuun iddoo dooniiwwaniin akkanatti asirra imaltee bashannanuun turizimii iddoo xayyaaraan bika fe'e transportation dhaquun tajaajila hawaasaati infraastiraakchariin mana akmaa yaalamsa adda addaa bakka kana hundi quanary kan jennuun economic activity afraffaa irra kan argamudha the quanary sector is the realistic small skilling dha hojii qabata advanced from the survive involving so especially knowledge beekumsa wajjin technical skilling ogummaa wajjin akkasumatti gartee communication ability wal qunnamsiisuu yookaan or administration component yookaan gartee administrative hoggansa component qaamota adda addaa those is activities including research qorata financial service gartee tajaajila finance the government activity hojiiwwan mootummaa irratti kan hirmaatu activity kun baay'ee barbaachisaadha those are activity is performed in office building to the elementary and the university classroom hospital and the doctor's office and treaties and the television station iddo television itti ilaallu jechuudha inni kun this is actively performing over official building adda addaa jira kan gartee irraa argan elementary university haa ta'u bikkoota knowledge irratti kennamu room and the hospitals akkasumatti iddoo gartee hospitaala and doctor's office bika agartee doktoroonni jiraatan is the treatment of the television station isaan kun duruu bika beekumsa knowledge yookaan skill nu barbaachisanii jechuudha dandeettii nu barbaachisanii skill yookaan nu barbaachisanii akkasumatti knowledge nu barbaachisanii jechuudha they are actively primary concentrated in the large urban places and required to higher level of education than the other sector inni kun baay'ee gartee magaalatti argama maalirra jechuudha iddoo high sectorota hundarra inni kun education than other sectoronni kun bikkoota magaalaa ta'anitti argama this is the sector also the sector kun includes maal five keessatti ammata other pure service such as entrepreneurship industry yookaan adda addaa kan of keessatti hammatudha jechuudha kanaaf kanatti aansee ammoo kan jiru the contributions of the substance yookaan gartee farming yookaan and the cash crop to the Ethiopian economy kan jiru jechuudha kana jechuun bar the contributions yookaan gumaacha yookaan gartee substance of the farming dha yookaan gartee cash crop dha fa'aa jechuudha substance of the farming qonniti jiraachuu fi akkasumatti gartee
qonna itti fufaate yookaan gartee qonni kaash kirooppingiin yookaan gartee midhaan maallaqaa yookaan gartee ekspoortiin jechuudha midhaan gartee ekspoortii gono kaash kiroop midhaan maallaqa fidan tuuze Itoophiyaa keessatti ikoonomii Itoophiyaa keessatti gartee gumaachi isaan qaban maali kan jiru ilaallaa jechuudha. Kanaaf Ethiopian nationals economy is largely based of the agricultural itself. Agricultural depend is the backbone of the Ethiopian. Qonniti lafee duudaa Itoophiyaati jaan. Qonnita Itoophiyaa irratti lammiileen Itoophiyaa akka jiranii qonna irratti hirmaatan. Agricultural contributions, the principles of the source of the income of the employment and the majority of the population of the Ethiopian and agricultural irratti hundaan. Principle source of the income maddi galii isaanii employment. Hojiin isaanii major of the populations of Ethiopia is agriculture. Great populations ummanni irra guddaan foreign exchanges wal jijjiirraa yookaan gartee foreign exchangein galiin yookaan gartee biyyoota alaatii wajjin taasisan countries earning galiin isiin argattu for also coming for the sectorota qonnaa irraa dhufa the importance of the predominance of the agricultural jiraachuun economic gartee in the centers can be suggested the following factorota yookaan dhiibbaa gochuu danda'an yookaan gartee akka Itoophiyaatti dhiibbaa warreen Itoophiyaaf kennuu danda'an qonnaa jechuudha agricultural employment qonniti the major yookaan gartee percentage 80 of Ethiopian ummanni Itoophiyaa percentage 80 qonna irratti hirmaata jechuudha agricultural suppliers more than yookaan 19% of the commodities percentage 90 ol gartee exported that's agricultural qonna jechuudha wanni isaan exportiin isaanii wanni gara biyya alaa ergan manufacturing yookaan material osoo hin taane material yookaan gartee meeshaawwan faafrikaa osoo hin taane qonna jechuudha thus is agricultural is main source of the Ethiopian export keessa agriculturalin wanti galiin yookaan guddaan isin irraa argattu qonna agricultural contributions percentage 32.7 of the gross domestic productions GDP of the Ethiopia keessatti gumaacha guddaa percentage 32.7 GDP yookaan diinagdee biyyaa yookaan gross domestic wantoota biyya keessatti oomishaman keessa qonnaatu baay'ee guddaadha agricultural laalama qonniti industry and service yoon ilaalle qonniti exportii fi importiidhaaf incoming galiin adda addaa akka argamtu amma bara kanattii fi bara baraan akka kaa'ee jira. Kanaafu baay'ee guddaadha qonnaa fi survives tajaajillinis ni jira industiriin ammoo baay'ee yookaan industiriyaaliin baay'ee xiqqaadha tajaajillilleen hangi tokko survive sector educationiin akka survive sector kan jenneen tertiary kan jenneen sun survive sectoroonni health infrastructurein adda addaa transportationiin ni jira baay'ee jira bikka bikkatti agriculturalii ni caala kanaaf ammoo agriculturaliin yookaan gartee large export of the Ethiopian jechuudha wanni isaan allergiin isaanii kana gabatee kanarraa haaluma kana ilaaltanii adda hubachuudha jechuudha. Kanaaf agricultural main productions are food crops cash crops is industry crops agricultural main productions wanni akka ajaa'ibaatti gartee agriculturalin main production qaba for food crops midhaanota gartee food product soorata yookaan nyaataman jechuudha cash crops midhaan maallaqaa industrial crops midhaan industry fruits fuduraa fi gartee vegetables kuduraa fi kuduraa kan qabudha flowers and the animal productions gartee animaalota yookaan beeyladoota oomishaallee ni qaba agriqonniti jechuudha oomishni oomisha qonnaa dhiyeessuu, oomisha industirii dhiyeessuu, oomisha nyaataa dhiyeessuu, kuduraa fi muduraa dhiyeessuu, horiillee dhiyeessuudha jechuudha. Agricultural guuniif jennu jechuudha. Agricultural had been the largest sectors of the following survive sectors jechuudha. Anti langa bara kudha afur kudha shaniitti jechuudha. Guddaa kan ta'e jechuudha Itoophiyaa keessatti large sectoriidha jechuudha. But after the bara kudha shaniif kudha jaha booda survive sectoriin ammoo emerged mul'attee ture. Dominant sector mainly due to the natural factory irraa kan ka'e yookaan economic factory irraa kan ka'e survive sectoriin bara kuma lamaa fi kudha shan kudha jaha booda survive sectoriin bara kuma lamaa fi kudha shan booda mul'atee jira jechuudha. Kanaaf gartee shan tuqaa lama takka kan jedhamu the contributions of the substance of the farming to the Ethiopians economy jennaan jechuudha. Gumaachi yookaan gartee substance farmingiin Itoophiyaadhaaf qabdu laallaa jechuudha. Substance farming methods farming in which is nearly all of the crops or livestock is rising are used to maintaining the farm of the farmers and the farmers family living little if any surplus for sales or trade. Kanaaf gartee substance farmingiin yookaan meetididha yookaan gartee meetid yookaan mala qonna itti qonnuudha mala qonna itti qonnu in which nearly all of the crops wanta hunda jechuudha cropsota midhaanota hunda jechuudha livestock yookaan horii itti eenyudha rice are used to maintaining yookaan kan tursiifnuudha farmers and the farmers family yookaan farmerotaa fi qotaa bulaa fi maatii qonnaan bultoota ta'e jechuudha living littles yookaan gartee jireenya litility yookaan gartee
living little kan ittiin jiraannudha. If any surplus for sale or trading alatti jechuudha. Ozooniif seelii fi wartee any sellers of trading aan jechuudha. It is the common feature developing country building the Ethiopia keessatti baay'ee kan beekamuudhaa fi baay'ee common feature yookaan gartee Ethiopia keessatti kan jirudha jechuudha. Maaliif midhaan kan ozoonii fi gartee faamilii wanta ozoon goone jechuudha. Livestock rising farmers jiraachisuudhaaf jechuudha. Maintaining maatii isaa jiraachisuudhaaf jechuudha. Living litter jireenya xiqqaate jechuudha. And any surplus osoo dhiyeessii gartee tokkollee hin qabne tireediidhaaf seeruudhaaf yookaan gurguruudhaaf bakka sabistaansii jechuudha. Gartee dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Faarmingii yookaan meetidii export yookaan gartee karaa gabaaf dhiyeessine jechuudha bakka ifiin jiraachuu ifuma lubbuma fi jiraachisuu jechuudha bakka trading is isa kana both of the farming animals rearing and traditional horii eeguunis ta'ee qotachuunis is tools is techniques of the enhancing substance agricultural hand to mouth la harkarraa gara afaanii kan jennuun sani jechuudha qonni sun substance as a result of the productions growing primarily family needs kanaafu cash crop yookaan gartee wanta oomisha gurguraaf dhiyaatu tokko maallaqaaf dhiyaatu tokko qabu harkarraa karaa afaanii jechuudha. Kanaaf inni kun growth family needed wantoota isaan barbaadan bicha resultii bu'aa yookaan maatiin tokko yookaan warri itti fayyadamu sun irraa harkatu bichaadha. Thus levels is little surplus productions of earning market galii magaalaatiif yookaan gartee gurgurtaadhaaf hin dhiyaatu jechuudha. Substance of the farming sectors of Ethiopian productions is varieties from crops which is growing in different agricultural agroclimatic conditions. Kana jechuun substance farming kun sectoriidha yookaan sector of the Ethiopia is the productions kan oomishudha variety food crops midhaan adda addaa which is grows different agricultural gartee kan grows kan fayyadan in different agroclimatic conditionidhaaf jechuudha. Kanaaf the crops including midhaan kunis careless such as teefs midhaan callaa jechuudha. Kanneen careless kan jennuun teefs xaafii wheatis qamadii beerlis garbuu sorghum bishingaa isaanan kan harkarraa karaa afaaniitti kan ittiin jiraatan. Inseetiinis amma garuu warqeenis another major foods of crops eessatti jechuudha. Iddoo akka nyaataan tajaajilti jechuudha. In the part of the southern southwestern central Ethiopiaatti southernidhaa fi akkasumatti gartee westernidhaa fi jiddugaleessa Itoophiyaa keessatti inseetiin ni fayyaddi jechuudha. Kanaaf gartee flaps is oil flapsiin akkasumatti gartee oil seeding jechuudha. Are they also among the food crops production keessa warreen baay'ee beekamoo ta'an isaan lamaan kanaa jechuudha. Oil seeds kan jennuunii fi flowers kan jennuun kun baay'ee sektoroota agriculture Itoophiyaa keessatti warreen allergii irratti baay'ee beekamoo ta'an. Agricultural Ethiopia is typically characterized by the small holders of the substance farming which is highly dependent on the rainfall. Alaga qonniti Itoophiyaadha maalirratti hundooyti rainfall rooba qofa irratti hundooyti. Maaliif wanta biraatiin meetidii biraatiin akka gartee biyyoota kaanitti ol deebisanii bishaan fayyadamuu hin danda'an rooba bichaa eeggatan. Thus urban livelihood also highly dependent on the rural economy is such as small farmers constitutions it is life support machines of the country. Kanaaf gartee qonnitiitu waan rooba qofa irratti hundooytuuf qotee bultoota yookaan urban rural warreen development of the rural economy diinagdee yookaan guddina baadiyyaa qofa irratti such as small farming constitute qofa irratti hundooyti deeggaruu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf biyyattii guututti jechuudha. Most of the agricultural holders in Ethiopia for example of the mainly producing own consumption irra caalaan isaanii wooma itti fayyadaman oomishan jechuudha qonnaan bultoonnis. But also the for seller gartoo waan gurguran hin qaban which is can have many purpose of the saving akkasumatti gartee procuring foods and non foods items tax or the loans or repayment wanta laal wanni isaan itti fayyadaman yookaan gartee dabree waan tokko saving hanga tokko akkasumatti gartee reprosii foodii kan tokko food non food warreen ta'an itemoota adda addaa kan ni kafalan taaksii adda addaa kan firraa kafalan and loan repayment kan liqiifaa firraa galchan yoo taate malee tokko malee isaan bakka alergii fi wanti gabaan isaanii irratti wanni guddaan isaan alergan hin jiru. Those household is purchase ni bita some of their input purchases household in tokko maal purchase godha some of their input isaa jechuudha fertilizerii xaa'oo fi kana and produce some of the family labors waan barbaachisan for the our resources isaatiif waan barbaachisu midhaan san gurguratee haa bitatu waan akka xaa'oo waan akka maatiidhaaf labarii yookaan hojii maatiitiif barbaachisa yoo bite malee alergii fi meeshaa industiriidhaaf yookaan faafrikaadhaaf yookaan gartee manufacturingiidhaaf dhiyeessu ni hin qabu jechuudha xiqqaadha jechuudha. Kanaaf substance farming is a practice yookaan
practice ida yookaan practice of the self-sufficient ida in the which of the farming focus only on productions enough foods of the personal consumption idhaaf kan itti oolu. Substantive farming bar adeemsa yookaan self-sufficient bakka ammatuma fiitiif qotteetuma itti fayyadamu gatii gabaalaaf yookaan magaalotaaf maarketiidhaaf industiriidhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu osoo hin taane matuma keef danda'u jechuudha. Substance jechuudha. Farming focusing on the productions in the foods personal consumption bakka fayyadama nama dhuunfaa bichaa irratti jechuudha. This can play to the importance the roles Ethiopia's economies reduce. Kanaaf economy Ethiopia wanni reduce godhe wanta isaan biran kutu jechuudha. Waan nyaatan biran kutu. Vulnerability is the rural food scarcity kanaaf scarce and household improvement level. Kana bira kuteetu gurgurachuu dhiisi numaa'u hanqataa jechuudha baadiyyaa keenya keessatti hanqinni isa kana gartee nutummaa'u hanqina guddaan nu dhaga'amaa jechuudha. Contributions of the cash crops and the productions in Ethiopian paid economy kana ilaallu amma gumaachi gartee midhaan maallaqaa yookaan gartee Itoophiyaa keessatti qabu diinagdeedhaaf jechuudha. Kanaaf commercial farming qonniti yookaan gartee daldalaa jechuudha. As opposed in the substance farming sectoroota tokko tokko ni jiran. It is concerned within the productions of the crops oomisha midhaan for sale gurguruudhaaf wal qabatan jechuudha. Midhaan gurgurtaati jechuudha. Hence is main objective is this sector kan kaayyoon isaa maal to market money maallaqa magaalaa irraa argachuudha. It is regarded to Ethiopian farmers to produce variation cash crops such as coffee faadha. Warreen guddaan warreen maallaqa galchuu jiran. Oil seed warreen jennuun flaps chaatii warreen jennuun jimaafa sugasi kaanon akkasumatti kottooniin faan fruitis jibrii dabalatee kuduraa fi fuduraan akkasumatti oil seediin koffiin chaatiin wanti pilaasiin isaan kun hundinuu warreen gartee midhaan maallaqaa fi Itoophiyaa keessatti gumaacha guddaa kan qabanidha jechuudha maallaqa kennuudhaaf. Contributions of the cash crops is productions of Ethiopia's commonly listed and as gaditti kaayamee jira. Source of foods and raw materials maddoota nyaataatii fi midhaan yookaan meeshaa dheedhii haa jennuuni. Maddoota nyaataatii fi midhaan dheedhii ilaalla. One of the main roles of the agriculture of Ethiopia's economy is the beginning of the source of the foods and the raw material. One of the main rolling gain Ethiopian gartee qonniti Itoophiyaadhaa qabdu in the Ethiopian economy is being to the source madda maaliiti? The source of food and raw material madda meeshaawwan dheedhii soorataatii fi meeshaawwan dheedhii. For example fakkeenyaaf agricultural supplies dhiyeessiin qonnaa the agricultural supply the country with food grain garteela food grain dairy and meat production ida wanni isin barbaaddu. Kanaaf the agricultural sectors also the surplus ida yookaan gartee food stuff soorata dhiyeessuudha. Akkasumatti the consumers fayyadamuudha. And the raw materials tu agro industrialis dha jechuudha. Kanaaf qonniti Itoophiyaadha jechuudha. Main sources dha food dha fi raw material irratti hundooyti. Kanaaf gartee example sida agricultural supply dhiyeessiin gartee qonnaa economy gartee the country tana with food grain dha midhaan qonnaati dairies and the meat production dha. Gartee akkasumatti gartee oomisha foonii illee ni qabdi. This agricultural sectors qonniti Itoophiyaadha jechuudha. Is also the surplus baay'ee kan gartee surplus ta'edha jechuudha. All the food stuff soorata dhiyeessuu irratti jechuudha. To consumers waanuma itti fayyadamnu jechuudha. And the raw material to agro industry keessatti kan nu fayyadudha jechuudha. Industry agricultural keessatti jechuudha. Kanaaf lamaffaan source of the capital. Maali maddi kapitaalaa yookaan gartee maddi maallaqaa yookaan maddi qabeenyaa jechuudha. Cash crops midhaan maallaqaa jechuudha. Cash crops proved stimulates agricultural innovation khalaqa stimulate kan baay'ee gartee guddisuudha yookaan agricultural innovation khalaqa industry dha jechuudha. Khalaqa agricultural dha jechuudha. Rising capitals kan capital ol kaasuudha. For agricultural investment keessatti maallaqni yookaan midhaan maallaqaa agricultural investment akka guddisu. Accelerating akka saffisiisu jechuudha. The building up of the institution adda adda akka ijaaramu and the inability akka dandeessisu further commercial gartee daldalli akka cimu jechuudha. Cash crops midhaan maallaqaa jechuudha. In Ethiopia keessatti provides funds for the capital formulation such as agricultural taxation akka jiraatu export agricultural productions wanni alatti erginu alergiin akka jiraatuudhaaf sourceidhaaf madda income yookaan madda kapitaalaa ta'ee nu fayyada. Agricultural taxation and export agricultural production jira. Taxation kan jennuun tax paid kafaluudha. Cash crops productions farmers important contributions of Ethiopian economy dha jechuudha. Agricultural taxation jechuun taxi kafaluudha jechuudha. Is by cash crops midhaan jechuudha. Production farming jechuudha. Important to maal arguudhaaf important barbaachisaadha. Contributions to Ethiopian economy dhaaf
kafaluun taaksii kafaluun baay'ee barbaachisaadha qonnarraa jechuudha. Exportii agricultural productions kan jennuun jira jechuudha. Wantoota ala erginu jechuudha. The main major cash crops of the productions for exportii items for country is including the coffee faadha wanni ala erginudha. Oil seed faadha akka gaariitti wanni ergamu. Forward that chat and the flaccid. The coffee is Ethiopia's as most important export commodity. Baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Meeshaa Itoophiyaa keessa baay'ee barbaachisaadha koofiin. And continue and the accounting for the about the gartee koofiin baay'ee kan ala erginu isa jechuudha. Parsantii 28 tuqaa jechuudha of the volume of export bara 2019 hanga 26 diidotti ergamee jira jechuudha. Other cash crops oil seedin illeen akkasumas flaxseedin chaati illeen parsantii 10 akka parsantii 7 fi akkasuma parsantii 10 ergamee jira Itoophiyaa keessa gara alaatti volume of the export ta'uudhaan ergamee jira jechuudha bara 2019 hanga 20 jechuudha. Kan itti aanu ammoo the contributions of the employment maal gumaachi gartee hojiidha kan jennuun jechuudha. About the percent 18 gartee 18% in Itoophiyaadha populations earned their living agricultural irratti hundaa jechuudha. Percentii 80 uummanni Itoophiyaadha qonnarraa hojiin isaanii qonnarratti jechuudha. Kanaaf cash crops midhaan maallaqaa bring to the akkasumatti substantial baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma wage employment kafaltii kennuudhaaf employment hojii carraa hojii uumuudhaaf rural economy keessatti baadiyyaa economy keessatti kafaltii akka kafaltiittis ittiin hojjetama akkasuma gartee akka carraa hojiittis ni ilaalama jechuudha qonniti Itoophiyaa keessatti jechuudha baadiyyaa Itoophiyaa keessatti problems of the agriculture in Ethiopia rakkoowwan gartee qonna Itoophiyaati wajjin wal qabatan yookaan diinagdee qonna Itoophiyaati wajjin wal qabatan. It is discussed in the province section dabre keessatti akka ilaalletti is the mainstay of the Ethiopia's economy. Rakkoo Itoophiyaa gurguddaa ilaale. This the major of the Ethiopians are farmers but they have not yet sector food and large jechuudha. Rakkoon guddaan Itoophiyaadha jechuudha. Major of Ethiopians are farmers. Iddoo guddaan Itoophiyaa qotaa bulaadha uummata Itoophiyaadha. But only have not yet gartee scarcity of food qaban. Kanuma wajjinu kanuma lafa tana namni parsantii 80 qotu hanqina qaban jechuudha. Large scarcity qaban. Food irratti nyaata irratti hanqina qaban. Kanaaf Itoophiyaan tun agricultural is reveals pictures of virtual stagnations of productions, rapidly rising populations, and the declines of the domestically productions of the food and the per capita income in as keessatti baay'ee agricultural Ethiopia kan xiqqeessudha jechuudha. Baay'inni lakkoofsa uummataa declines of the domestically productions foodiin wanti nuti per capita galiin namni dhuunfaa mana keessatti argatu hundinuu baay'ee diinagdee Itoophiyaa gartee agricultural Itoophiyaa kan gabbuusanidha. In other words gama biraatiin because of the instability in agricultural yookaan gartee instability in agricultural qonna irratti gartee tasgabbii dhabuun yookaan nageenya jiraachuu dhabuun production irratti agricultural has field of the play of the decisive roles expect of the it wantoota murteessoo ta'an kan godhudha agriculturaliin jechuudha. The major obstacles of the development of the sectors of obstacle yookaan rakkoon diinagdee Itoophiyaa qonna Itoophiyaa irratti rakkoo qaban takkaffaan land degradation dhiqamuu lafaa yookaan hirrachuu lafaati kana jechuudha. Kanaaf studies relative revealed that because of the topographic of land of the 15% of the cultivations of the Ethiopia's exported is a various levels of the soil erosion. Lafti Itoophiyaadha irra caalaan lafa ol kaadha highland irratti argamti miti 15% because Itoophiyaan maal topographic percentage 50 maal cultivated land of Ethiopia exposed various levels of social percentage 50 erosion dhaan akka dhiqamtu laaluu qabna jechuudha. Itoophiyaan ammas because several topidha jechuudha ol kaisa highland irratti argamti. Kanaaf the soils in many areas has lost some biologically productions and physically properties needs to the optimal plant and growth laal kana jedha. Soilin bikka bikkatti jechuudha. Soilin area hedduu keessatti maal ta'ee jira biologically badee akka uumamaatiin dhiqama yookaan gargaraatiin fi fiizikaaliidhaan akka uumama isaatiin baayoloojikaal haa ta'u fiizikaalii haa ta'u keemikaalii waan adda addaatiin baduu danda'a. Isaan kana sadeeniin baduu danda'a. Amma immoo baayoloojikaaliidhaa fiizikaalii asin nuqaa jira. Isaan kanaan badeeti ooptimamii yookaan gartee biqiltuun achirra dhaabbachuudhaaf gammachuu yookaan gartee dandeettii biqiltuun achirra dhaabbachuudhaaf qabu san ni xiqqeesse. Land degradation dhiqamni yookaan badinsi yookaan xiqqaachuun dhiqamuun biyyeedha kan reduce ni xiqqeessa soil fertility jechuudha.
gabbina biyyee deepis gaffa geessa biyyee essentially nutrientiin akka badu godha jechuudha. And the water holding efficiency bishaan akka gartee ifitti baay'ee gartee water holding efficiency thereby reducing the crop production capacity biyyee akka gartee water holding gootu bishaan akka gartee ifitti qabdu kan godhudha jechuudha. Kanaaf variable rainfall dhabamuu yookaan tarii yookaan time itti yookaan bishaan roobni gartee variable jijjiiramu maal jechuudha. It is a matter of the factors of Ethiopian agriculture is heavily dependent on the upon this and reliably to rainfall if dandeessan jiraattu jechuudha bar roobarraa depend on the rainfall kanaafu variable yoo jijjiirame roobni hanqinaa dhufa yookaan qonna irratti jechuudha which is may producing surplus any of the in years is favorably weathers kanaafu gartee qilleensi iddoo takka takkatti only years bara gartee favorably qilleensi bareedaa ta'e qofa qonniti bareedduun jirti jechuudha. Oo qilleensi hammaatee hongeen dhufte roobni ni dhabama. Kanaafu qonniti Itoophiyaa rakkoo keessa dhufti. What is the more it has not always been timely yeroo tokko tokko qofa ammoo gartee what is maal yookaan more it has not always been timely wanni gartee yeroo hundi ta'uu hin qabne. Akkasumatti sometimes it is comes early or late takka takka boodarraaf roobni kun. Takka boodaaf takka dura dhufa. Other times of the false short of the requirement amount of the or false hanga sila roobu qabsan yeroo takka ni xiqqeessa ammas. In excess amount that is the highly impacting godha inni kun hundi both production and food nyaataa fi oomisha irrattis qonniti roobni dhabamuun boodaafee dhufuun yeroo takka dhabamuun xiqqoo roobee xiqqoo dhaabbachuun dhiibbaa guddaa fida jechuudhaan haala roobaatti ilaalla. Fragmentation yookaan gartee hir'ina yookaan badinsa farms poltiidhaa fi akkasumatti gartee small size of the holdingiin kan jiru as keessatti gartee kan laalluudha jechuudha. Kanaaf the land is owned lafa xiqqaachuu jechuudha bara. Lafti small size holding lafti dhaalmeeyaan abbaa keetii irraa dhaalta. Ati abbaan kee abbaa isaa irraa dhaalee ati abbaa keetii irraa dhaalta. Ilmoon tees irraa dhaalti. Ilmoon teetis gartee ilmoon tees irraa dhaalti. Ilmoon teetis maal ilmoo sii dhaalchisti. Akkasitti lafti holdingiin si hangi saayiziin xiqqaachaa deemte jechuudha. Sababa dhaaltummaatiin jechuudha. Ogguu xiqqaachaa deemte kanaafuu namni heddumataa miti. Kanaafuu hanqina isiin dhuftu jira jechuudha. Land is owned peasant is getting smaller and smaller over times due to the due. Lafti qotaa bulaadha smaller getting smaller. Smaller and the smaller. Xiqqaachaa deemte jechuudha over due to the maal irraa kan ka'e divisions of the farmland hiramuu lafaatiin among the numbers of the family jidduutti jechuudha. From the inheritance sababaa dhaaltummaatiin hiramuu jidduutti lafti xiqqaachaa deemte. The agricultural lands are therefore is highly fragment kan godhu wanti tokko isa kanaa jechuudha. Kanaaf shows that the agricultural land is highly fragmented. The major 38% of the household access less than 0.5 hectare of laandiidha qabatanii jiranii jechuudha. Laalmee gartee parsantiin 38 Itoophiyaa keessatti 0.5 qaban lafa. Parsantiin 23 immoo 0.5 waan qaban la Itoophiyaa keessatti namoonni jechuudha. Parsantii takka tuqaa 0 hektaarii qaban jechuudha. Ammas akkasumatti jechuudha. Tu hangana gahuu danda'a. Ammas deebee parsantii 20 namni parsantiin 24 between 1 and 2 hektaarii qaban. Akkasumatti and zaan only the remaining kanaaf jechuudha parsantii 14 tuqaa 30 takka the household access to more than 2 hectare nama qabanidha jira jechuudha. Akkaataa laftitti faca'ee jiru jechuudha. Isaan distribution of the land is householding white is less than 1 hectare of land or often unable fulfill household needs to agricultural necessary food consumption dha hin danda'u jechuudha. Kanaafuu hangi isaan qabatan kun with less wanti kun ta'uudhaan hektaariin kun land is or often unable hin danda'amu jechuudha. Bar fulfill guutummaan guututti fedhii maatii takka lafti guutuu hin dandeessu jechuudha. Farming land housing inheritance akkana jirti. Farming gartee of farmers gartee warri qaban akkana jirti. Totaal isaanii gabatee tanarraa akkumatti gartee kuwwaan jaalladhaan ijumaan laalteetuma akkumatti qabattu malee parsantii hanganaatu hangana jee wanni discuss gootu qabdu dhiibbaan akkamitti yookaan gartee lafti hiramuun akkamitti one of the problems of the associated with the economic growth of the Ethiopians guddina wajjin kan wal qabatu jechuudhaaf akka beektuuf as kaamee jechuudha. Tokko keessa kan itti sadaffaadha ammoo maal jira an afuraffaadha backward technology kan jennu jechuudha. Duubattaafinsa yookaan teknolojiidhaan ammayyoomuu jechuudha. Bakka haala ammayyaa kana dhiifnee backward
aadummaan deemuu jechuudha. Kanaafuu inni kun duubatti hafuu teekinooloojii. Itoophiyaa is small holders farming characters that depend on the traditional irratti hundaan aadaa irratti la. Tourism farming is a practice. Ammallee nama yoo land is preparing akkaataa lafa isaan itti qotan itti qabatan is oxygen drawing pluff lafa keessa oxygenii gartee maal jechuudha. Preparing is land is done by oxygeniidhaan lafti gartee hin baasan. Kanaaf plant is oxygenii lafa keessa jiru jechuudha. Planting lafa gartee qotanii haala lafa itti misoomsan. Preparing gartee baasanii akkasitti afanii aduu itti godhanii bona akkasitti baasanii ganna qotu san baana jechuudha. Kanaaf isaan sun is generally performing by the manual producting which is hampers producting which is hampers effectively weeding and surprising activity haala gartee activity yookaan gartee dinagdee irratti boodafummaan aadaadhaa traditionally dhiibbaa akka qabu. Weeding is done manually and the harvesting is also the performing the manually with the help of the sickly. Inni kun weeding is done annually harvesting jechuudha. Baay'ee gartee rakkoo guddaa kan naannoo irratti fiduudha jechuudha. Kanaafuu kam godhuu qabna teekinooloojii wajjin deemuudha qabna. Kan itti aanu maaltu jechuudha. Poor rural infrastructures gartee qooqaan gartee infrastructure gunuuf jennu tajaajila misooma tajaajila fayyaa tajaajila karaa harkachuu tajaajila hospitaala tajaajila bishaanii kana hundi inni kun hanqina yoo qabaate Itoophiyaa keessatti hanqinni isaan kanaatis dhiibba qaba agricultural infrastructure primarily including agricultural irratti agricultural infrastructure adda addaa kan ijaaramanii jiran jiru wide range of the food service irratti rakkoo qaba that is the facilitated production irratti rakkoo qaba agartee akkasuma procurement oomisha fooyyessuu irratti jechuudha processing irratti jechuudha adeemsa irratti akkasuma preservation irratti akkasuma trade irratti rakkoo guddaa qaba jechuudha hanqinni infrastructure dha jechuudha. It has mainly focusing maal irratti xiyyeeffata on irrigation, transportation, electrical power and agricultural market dha jechuudha. It is mainly focused kan godhu on irrigation jallisii transportation hamma gartee transportii electric power dhaa fi agricultural market magaalaawwan kana irratti xiyyeeffata. As also the Ethiopia is largely substances countries transportation and communications and systems of the poorly developed. Isaan kana hunda gartee warreen sirriitti hin qabdu jechuudha. Transportation egaa agricultural magaalaa guddaa electrical power baay'ee ta'e jechuudha. The body conditions of the road in rural area effectively cost of the transportation of agricultural product which is turned to reducing farm income dha jechuudha. Kanaaf the body conditions haalli kun roads karaan dhabamuun rural area magaalaa baadiyyaa keessatti jechuudha. Magaalarraa baadiyyaarraa magaalaa namni akka fe'atee oomishachi geeffatee gurguratu kan dhabamsiisuun cost transportation baay'isa. Agricultural kanaafuu gartee production oomishni gartee which is turned to reducing farming income galii gatee namni qote sun oomisharraa hin argatu ta'a jechuudha. Kanaaf sababa ijaaramisa roodiin dhabamuutiif jechuudha. Karaan adda addaa dhabamuutiif oomishuma seetu karaa magaalaatti geeffattu dhabda jechuudha. Kanaaf itti aanu immoo trades and transportations in Ethiopia kan jiru jechuudha. Daldalaa fi yookaan transportationii imala wanta nuti yookaan alergii nuti ala erginu jechuudha. Transportationii Itoophiyaadhaa kan laallu transportation ogguuniif jennu imaloota adda addaa xayyaaraan haa ta'u makiinaan haa ta'u dooniin haa ta'u waan fedhan haa ta'u isa sanii fi daldala kan jiru Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Daldalli maal fakkaatame? Daldalli trade is a basic economic concept of the involving the buying and the selling goods and the surviving with compensations paid by buyers to sellers or exchanging of goods and service between parties. Daldala jechuun bar basic concept yookaan involving to buying waan takka bituudha selling gurguruudha goods meeshaa fi yookaan tajaajila gurguruudha which is the compensations paid kan kafaluudha by the buyers namni kafalu sun namni bitatu sun ni kafala and the sellers sellerin ammoo kan fudhatu sanii or exchange wal jijjiiran tajaajilaa fi meeshaa wal jijjiiranii jechuudha partiin takka trades can be placed within the economic between productions and the consumer dhaan trading can be take ta'uu danda'a jechuudha iddoon takka types of the trade jira types of the trade Ethiopia are the two main types of the trade jira internal domestic kan jennuun daldala biyya keessatti gaggeessinu jechuudha it is refers to the exchanging of good meeshaa wal jijjiiruudha survive tajaajila within the country biyya keessatti jechuudha internal trade is the base of the foreign trade dha jechuudha internal trade in base eenyuti jechuudha foreign trade daldala biyya alaatiif beezii dha jechuudha externally kanaaf jechuudha externally ammoo bar daldala biyyoota gurguddoo alaati wajjin gaggeessinu is the process of the adding foreign dha jechuudha kan biyya alaa involves to the exchanging of commodity wal jijjiiruudha among the different eenyu jechuudha different wanta wajjin jechuudha country wajjin since there is no country has
self sufficient in all demand hunda hin argatu bar beeyta akka if waa hunda if hin danda'a jechuu hin dandeessu the movement items from the country another from the trading vulnerably kanaaf walitti hidhamuudhaan biyya takka wajjin waan qabne irraa waan qabdu kan ta'ee fi waan hin qabne walitti gurguratanii jechuudha the structures of the exportation and the import caasaawwan gartee exportii fi importii kan jennuun ni jira. Exportii sectors of Ethiopia energy Ethiopiaadha kan jennuun. The Ethiopian's economics is agrarian economy dha. Raw materials mainly reducing for the agricultural sectors of the export system of the country. Allergiin yookaan gartee wanni isin gara alaatti gurgurattu Ethiopian agriculturalidha. Thus including coffee fa, oilseed, floodii fa, flowers fa, chatii fa, plastic fa, gold fa, textile fa, akkasumatti textile and products oomisha akkanaa kana according to the nations the national bank in Ethiopia akka jirutti bara 19 bara 2020 hanga 1920 hanga 20 jechuudha report is most of the dominant wanni allergiin Ethiopiaan akka gaariitti alergattu kana biyya alaatti coffee dha jechuudhaan haala kanaan lafa kaa'ee jechuudha as jalatti wanni kaa'e value of the major export wantoota akka gaariitti Itoophiyaa keessaa gara alaatti ergaman coffee oilseed laser and the lasers products agartee flaps and meat production fruits vegetable kana jechuun haala gartee eksportiin baay'ee Itoophiyaa keessatti ergamanidha jechuudha xiqqaan kamee jechuudha elektrikiidha jechuudha folwardiidha jechuudha akkasumatti chaatiidha jechuudha boodarra goldii folwardi elektrikiidha jechuudha akkasumatti gartee guddaan immoo koffii akka ta'e beekuun hanga kanama barbaachisaadha jedha laaltanii tumatan achirra kanaaf teebilii kana armoolii kana irratti jechuudha teebilii relevance as the fact of the despite of the persistence declines of the share of the coffee is totally exported in this bara kanarraa hanga bara kanaatti bara 2018 hanga 19tti koffiin gabbu jechuudha xiqqoo it is still the major source of the export earning of the country garummoo this is the second and the third portions of the sharing total export is value of the occupied by followers of oil seeding baay'ee gartee kan itti aanee qabatee jirudha jechuudha and the respectively the years of bara 19 hanga bara 2020tti oil seeding gartee jalatti aanuudhaan jechuudha barlaan oil seeding coffee jalatti aanuudhaan sadarkaa lammaffaa qabatee ture jechuudha kanaaf katti aanu immoo maal jechuudha import trade sectors wantoota isin alaa galchitu jechuudha import is mainly finished production wantoota xumuraman yookaan manufacturing oomisha warshaa keessaa ba'an transformee qopheeffamti meeshaawwan adda addaa elektirikii adda addaa akkasumas electrical good meeshaawwan elektirikiidha fuel and the like wantoota akkanaa kana galchiti malee oomisha kan alaa asuuni qabdi mini wantoota of Africa galchiti the overall annual importance value of the Ethiopians have been consequently the declines both of by value and the percentage dhaan gabbu'ee jira overall annual importance yookaan barbaachisummaan waqaan walii galaa waggatti gartee Itoophiyaan ala ergitu sun constantly declines both value isaa gabbu'ee dhufaa jira jechuudha as jalatti value of import wanti isin galchitu xiqqaataa dhufu jira jechuudha asirratti raw material adda addaa ni galchiti akkasumas sim finished goodii fertilizerii fuelii akkasumas petroleum production other production adda addaa biyyoota alaarraa ni galchiti jechuudha wanti isin galchitu kanneen faadaa kanaas asumarraa akkumatti dubbisuun affalliidha jechuudha kana gabatumarraa ilaaluun maal bara akkasitti hangana parsantii hangana jechee gabatee tana guutuu ibsii godhuun wanti isin galchitu maali ayitamoota kana bicha akkanumatti gadoo dubbistee qabachuudha fossil fuel waan isin qabattu jechuudha kanaaf about the indicate that is the total march gartee march is important it is billion yookaan gartee 15 hanga tuqaa takkaatti kan USA doolariidhaan yookaan kan gartee maarchi gootudha importii kana kan galchitudha while is for the bara 2018 hanga 19tti gartuu reached to biliyoona 13tti gabbuustee jirti jechuudha xiqqeessaa dhufu jirti jechuudha like exportii 2019 hanga 20tti depicting meeqa ta'uu qaba jechuudha 8 tuqaa takka percentiin yookaan declines akka gabbu jechuudha due to the low of the important fuels of the capitals goods and consumer goods jechuudha wanta itti fayyadamtuu fi meeshaawwan itti fayyadamtuu hunda yoo gartee biyya alaarraa galchuu baatte bar waan hundee biyya alaatiin galcheete doolaaraan galchitaa miti biitituun gabbuuti kanaafuu ati galchuurra gurgurachuudha irra guddisuu qabda jechuudha kanaafuu payment is for the some finished goods raw materials is miscellaneous goods however the registered annual increment irratti galmaa'aniiti
jiranii jechuudha. Alergiin isiin galchitu baay'ee kan gartee akkana fakkaatu jechuudha. Kanatti asuun ammoo kan jiru maal jechuudha? Trade balance of Ethiopian. Maal trade balance jechuun? Akkamiin balance ol godha? Trade is a balance is a yearly difference between the export and import. Bar garaagarummaan trade balance dha jechuudha. Export waan gooteef import waan gootu sana jechuudha. If the yearly export value of the given country is exceeds the yearly important value, yooniif gartee wanni export gootu jechuudha. Wanni export gootu import irra caalte. Kanaafuu biitti tun positive dha. Bu'aa harkachuu jirti. If import yooniif exceed caalee jechuudha. Negative taati jechuudha bara. Negative taati trade balance dha. Trade balance negative taati. Kanaaf Ethiopian important is value exceeded export ni caale. Kanaafuu laa wanni isin alaa galchituutu amma Itoophiyaa caalee jechuudha. Kan gartee asii erginurra. Kanaafuu Itoophiyaan negatiiva keessa jirti jechuudha. Expressing deficient yookaan gartee defect yookaan negative trade balance irra akka jirru beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanatti asii kan jiru immoo the transportation of Ethiopians yookaan transportation of Itoophiyaadha imala adda addaa as keessatti laallaa jechuudha. Maal akka fakkaata roodiin akkasumatti networkii wayiin akka wantoota baay'ee as keessa waliin laallaa jechuudha. Paartii itti aanu keessatti har'aaf asumatti waliin aadaamnu teenkoo isiniin jaalladhaa. I love you so much. Nagaan naaf turaan isiniin